Biiroo keessan gaafa seenuu deemnu xalayaa akkana jedhu maxxanfamee argine. Nama ta'e wayiiti hooggansa nama ture. Itti gaafatama waajjira milishaa aanaa Ejersa Gooroo duraanii kan turan ragaa barnootaa keessan akka dhiyeeffattanii ramaddiin hojii akka isiniif kennamu yeroo adda addaatti isin yaadachiisaa turre jedha. Maal jechuudha namni hooggansa irra ture tokko gaafa hooggansa san irraa ka'e dokumentiin isaa dura hin jiru moo ragaa barnoota maaliif gaafatama bifa haarawaan? Maaliif namni kun hojjetaa mootummaa ture miti hooggansaa miti? Jalqaba hooggansatti ka dhufu ragaa osoo hin qabaanne? Ragaa qabaatee dhufa, baratee dhufa, beekumsa qabaatee dhufa. Namni tokko ka qaxaramu hooggansas haa ta'u ragaan ittiin jalqaba qaxaramu yookiin gara san dhufu dokumentiin isaa public service ni jiraata. Nama san ragaa barnoota isaa osoo hin beekne hooggansa kennitaniifi? Akkas jechuudha miti jechuudha. Akkas jedha waan ta'eef kun ragaa fidadha namichi kun erga aangoo irraa bu'e ragaa fidadhu si ramannaa jedhaa jiru. Achi immoo ramaddiin akka kennamuuf hin kadhatama. Ragaa fidadhu ragaa barnootaa keessan fidadhaa ramaddii isinii kenninaa irra deddeebinee isinitti himnus fidachuu hin dandeenye jedhamee kadhatamaara. Silaa namni hooggansarraa yoo bu'e ragaan isaa achi jira bakka isaan madaalutti gosa barnoota isaatiin ramaddiin kennamaaf. Malee ragaa barnoota erga aangoo irraa bu'e fidadhu jedhama. Bu'uurarraa wanni akkasiin jiru baay'ee jechuudha. Injiru osoo hin ta'in kun xalayaa isin waajjirri keessan maxxanse waajjirri public service. Dhaxxeeti amma ati kana aanaa irratti kan argi jettee ragaa isaa amma OBN irratti nuuf dhiyeessite namni gaafa muudamattis dhufu gaafa muudamarraayis ka'u gaafa sibil sarvaantii illee ta'u mootuyyuu hojii maata mataa isaa danda'een dhufa jechuudha. Xalayaan kun eessatti maxxane waajjira keessan irratti? Waajjira bulchiinsaa kutaa magaalicha irratti kan argan. Odeeffannoo isaan arganii nan qulqulleessa. Garuu ammootuyyuu akkasitti dhufu waan ta'eedhaaf jechuudha. Hojii maata qaba waan ta'eedhaaf namni akkasitti illee barbaadame gara hojii hagam quba qabdu dura isin amma kutaa san hooggantu waan ta'eef xalayaan kun dhufee biiroo keessan irratti maxxanfameera hooggansa ragaa barnoota hin qabnetu itti gaafatamaa ta'ee hojjetaa ture gaafa bu'uuramaduudhaaf gana deebi'amee ragaa barnoota akka fidatu kana jechuun namni kun ragaa osoo hin fidatin dura hooggansa ture jechuudha. Lakki akkas jechuudha miti jechuudha.